Ashama harka fuudhee hordoftoonni Abduu Mobile abbii jaljirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduu jedhama Abduu Mobile abbii subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Arra ajandaa lameen takka waa'ee Fayyisaa Leellisaa Hacaaluudhaan wal qabatee wanti inni har'a barreesse tokko jechuudha. Waa'ee Fayyisaa kana yeroo hedduu dubbachuu illee barbaadoon akka nama dhuunfaa tokkotti garuu wanni inni har'a dubbate kuni abbaa qaqqabee ilaalee fi baay'ee summii guddaa of keessaa qaba. Waa'ee Jaafar Yusuf faadha kaase jechuudha. Waa'ee Johar Muhammadis mee waa'ee Johar Muhammadaa kaasu Johar nama gartee siyaasaati rakkoon qabu abbaan barbaade qeequu mirga qaba kan barbaades faarsuu fi deeggaruu mirga qaba. Waa'ee Jaafar Yusuf faadha kaase jechuudha. Akkasuma waa'ee ijoollee Suudii irratti mucaa fakkeenyaa fi gaara keessa dhaabbatee shurxaa Suudii yeroo inni gartee bakka kanatti meenatti haaruftu yoo dhiirataati maal jedhuu fi eega gartee shurxaan qabdee booda jechuudha. Social media kanarratti mul'ate irratti dogongora hedduutu deemu jira waa'ee ijoollee Suudii kanarratti jechuudha. Ijoolleen hedduun gaara keessaa uf waraabanii TikTok, Facebook wantoota garagaraa irratti uf maxxansaa jiran jechuudha. Wanni kun baay'ee tokko adagaa hamaadha. Waan kana namoonni hedduun an gaafa dura argirra jibbaatiin ture. Mee waa'ee kanallee waan natti fakkaate waa'ee kanaatiin wal qabate waan isin of eeggachuu qabdan jechuudha ijoolleen Suudii jirtanii. Waa'ee Fayyisaa Leellisaa kanarratti jechuudha. Silaa Fayyisaa Leellisaa inni abbaa barbaade deeggaruu mirga paartii Bilisiginnaas deeggaruu mirga isaati jechuudha. Kuni namni isa dhoorgu hin jiru. Hedduudha ijoolleen gartee fakkeenyaa fi kaleessa waa'ee sabaa dubbachaa turan. Kan amma immoo paartii Bilisiginnaa yookiin ammoo warra biyya bulchaa jiru jechuudha. Deeggaraa jiran hedduudha. Kuni mirga homaa rakkoon qabu abbaan barbaade deeggaruu mirga qaba jechuudha. Kan namni nama dhoorgu illee hin jiru. Inumaa'u wanumaan gartee dimokiraasii jedhamee lallabamuu fi namni fedhe paartii mormituu deeggaree namni fedhe ammoo paartii biyya bulchuu haa ta'u abbaa paartii barbaade haa deeggaruudha kan jedhamillee jechuudha. Akkasuma waa'ee Jawaarillee irra deddeebiidhaan yoo fedhe Hacaaluu gartee akka waan isaan ajjeesanii fakkeesse yookaan ammoo akka waan ABO'n ajjeese fakkeesseeti yeroo hedduu irra kakkaasee deebi'ee dubbata. Waan isaan fakkaatellee haa dubbatu rakkoon qabu amma sanii miti kan waan kana kaaseef jechuudha. Jaafar Yusuf jedheeti kaase ganama kana jechuudha Fayyisaa Leellisaa. Jaafar Yusuf artistiidha. Yeroo hedduu Fayyisaa Leellisaa yoo isin xiinxaltan jechuudha. Sistamni inni fayyadamu tarii inni akeeka itti kenname ta'uu danda'a. Amma waan kana isinii kaaseef maalinni fakkeenyaa fi ganama kana waa'ee Jaafar Yusuf kaase. Akka waan Jaafar Yusuf jibbaa artistii Hacaaluu Hundeessaa qabuutii fi akkasuma ammallee akka waan Oromoon jibbaa artistii Hacaaluu Hundeessaa qabu warri gaafa dura ableedhaan itti fiigaa ture. Amma ammoo boo'ichaan itti fiigaa yeroo yaadannoo artistii Hacaaluu Hundeessaa intervuu isaa kan gartee guyyaa akka har'a akka kalee jechuudha. Yaadannoo kanarratti namoonni hedduun edda yaadataa buranii profaayil isaa godhatan jechuudha. Waa'een kana akka malee isa gubeeti jira. Waa'ee kana ni beekna. Fakkeenyaa fi akka namni dubbatu hin barbaadan. Amma waa'ee ajandaa artistii Hacaaluu Hundeessaa beekee akka namni kaasuu hin barbaadanii. Maaliif gaafa durallee wanni ajjeefameef artistii Hacaaluu Hundeessaa Oromoon gowwaadhaa waceetiin callisa baatii takkaa lama booda jedhameeti. Ajandaa yoosuu lafa kaaha jedhameeti. Hacaaluun garuu nama sanii miti. Nama guyyaa takka wacanii lafa kaahanii miti. Hacaaluun dhaloota dabraa. Hacaaluun kan Wallaggaa kan Shawaa kan Arsiitii miti kan Oromooti. Waan kana asirratti Fayyisaaf gabaabdumatti waan takka waan jechuun barbaada. Warri gartee ajandaa waa'ee Fayyisaa kana yeroo hedduu ganda godhuu barbaadantu jira. Waan isin ajaa'ibsiisu Hacaaluun ajjeefamee osoo torbaan hin gahin eenyu Birhaanee tajamta Ameerikaa jirtu Bilisiginnaa takka jechuudha. Hacaaluun ilma Shawaati nuti warra Shawaattu dhimma keenya kun nama biraa waan galchuun qabu nutu dubbataa waan jettu waan akkasii takka dubbatte jechuudha. Gaafa sirraallee ajandaan isaanii nuuf galeeti jira jechuudha. Waan kana maal akka isaan yaadan. Amma Fayyisaa Leellisaa irraa waa'ee Jaafar Yusuf kaase. Waa'ee Jaafar Yusuf artistiidha mi Jaafar Yusuf kaase jechuudha. Akkan galle beeyti kaduu eragaaf qabatti akka jedhamu sanii waa'ee Jaafar Yusuf kaase jechuudha. Amma isaan maal fayyadamuu barbaada? Nama waa'ee Fayyisaa kanarratti Jaafar Yusuf Wallagga Hacaaluun Shawaadha. Amma laal as keessatti ajandaa isaan fayyadamuu barbaadan meelaali. Fayyisaa Leellisaa amma dura maal jedhee tuulamni marqaa miti mooqqaadhaan nyaatamu waan jedhu takka dubbateeti ture jechuudha. Ani ilma goobanaati. Ani ilma waan akkanaa kana jechuudha. Waan gartee akkuma gartee fakkeenyaa fi guddichuu muummichi ministeera Abiy Ahmad yeroo hedduu anjimmaa waan ta'eef maal waan akkasii fayyadamaati ture.
amma duuba inni ajandaa kana fayyadame tarii inni maallaqa ittiin argachuu danda'a hojiin isaa kana ta'uu danda'a haa jedhudha anama wanni na ajaa'ibsiise kana nama 4,500 post isaa kana kan namni laayikii godheedha kan na ajaa'ibsiisu namni 4,500 kun Fayyisaa maxxanseedhaan laayikii godhe moo jaalateetiidha amma lama waan isaan fayyadamu deeman jechuudha Jaafar Yusuf artistiidha Jaafar Yusuf tu akka waan inni garti Jaafar Yusuf Wallaggaa waan Wallagga ta'ee fi Hacaaluun ammoo waan Shawaa ta'ee fi jibba amala jibbaa gandummaadhaan wal keessa galchuu jechuudha akkuma amma dura nuti amma yeroo garii maal godhan ani ilma goobanaati jedhame yeroo ati ammoo yeroo ilma goobanaati jedhan kana maali beeyte goobanni Shawaa waan ta'eef jibbame jechuu deeman Hacaaluun gaafa du'uu deemu kana bardhaammatee jira osoo Hacaaluu osoo ta'uu baatte beek isaan diraamaa meeqan irratti dalaganii an Oromoodhaaf qaaliidha kan jedhe an Shawaaf qaalii hin jenne kan Shawaatii miti kan Wallaggaatii miti jechuudha Hacaaluun an Oromoof qaaliidha Oromoon na jibbaa hin jenne narratti duulanii hin jenne an Oromoof qaaliidha jedhe Oromoodhaaf qaalii ta'uu isaa live isaa nama 25,000tu daawwataa ture jechuudha warrummaan ajandaa kana hafarsuu barbaadu jecha isaa kana eessa geessuu barbaadan jecha isaa kan dhumaati Hacaaluun achi booda hin dubbanne jechuudha yeroo achi booda ni boqate jechuudha Oromoodhaan adda bahe an Oromoodhaaf qaaliidha yoo qeeqan fakkeenyaaf achi dura Hacaaluu qeequun danda'ama anilleen qeeqee ture fakkeenyaaf amma Galaana Gaaromsaati mam Galaana Gaaromsaa mani jaalannaan gaafa fakkeenyaaf waa irratti shakkaniin qeeqa Galaana Gaaromsaa ati keenya maaliif akkana gooti yaannin qeeqa akkasuma kaawwannummaan qeequuf Fayyisaan osoo inni amma fakkeenyaaf waan fedhe dubbate maaltu naan gahe qeeqa fakkeenyaaf nin beeka dalagaa isaan hin beeka hojii isaan hin beeka anaaf inni ilaalchaan garagara siyaasaan garagara waan taaneef namni isatti dubbatu hin jiru jechuudha namni isas qeequ hin jiru kanaafuu Hacaaluun gaafa san fakkeenyaaf warri qeeqe waan isa jaalatuuf inni illee as deebee maal jaan Oromoodhaaf qaaliidha an ka paartiitii miti an hawwisoo paartiitii miti jedheeti dhaammatee fixee xumuree du'e intervuun Hacaaluu suni achi keessa wanni bahamu tokkollee nu hin jiru waan hunda achi keessatti deebisaa kenneeti jira anama duuba isin jechuu barbaadeeti dogongora guddaa uumaati jiranii Oromoo gandaan wal nyaachisuudhaaf hammallee isaan abdiin muranne bakka tana jechuudha yeroo kaan jimma akkasii sadarkaatti muummicha ministeeraatti waa'ee kana irratti hojjetaa turanii amma ammoo Hacaaluu maaliif yaadatamaa yeroo gartee yaadannoo artiist Hacaaluu hundeessaa gufachiisuudhaaf waan isaan taa'an jirra achi keessatti nama waa'ee Jooharii fi waa'ee maaliif kaase Joohariin haqeequ akka barbaadeeti Joohar nama siyaasaati hatta inni illee dhufii isaati osoo jiraate deebisaan kennu nama akka Fayyisaa kanaa miti namoota siyaasaa gurguddoofu deebisaan kennu Joohar garuu waan inni as keessatti fayyadamaa jiru kana laala nama biraa maqaan kaasne artistoota biraa maqaan kaasne laalee kan Wallaggaa maqaa kaase jechuudha maali amma kun gandummaadhaan Jaafar Yusuf akkas jedhee akkas godhee kana jedheedha nama meeqa namni sheer godhe fakkeenyaaf post isaa kana nama meeqatu sheer godhe nama meeqatu laayikii godhe namoonni kun hundi yaada kana hubatanii jiranii waa wanni kun deemuuf ergaa itti kenname kana inni dhugaadha ergaa isatti kenname kanaan mallaqa nyaataa kanaan Fayyisaan akka dhageeratti ka aangoo guddoo qaba ajaabii hedduun marfamee jechuun zabanyaa hedduun eeggamee deemaadha akka dhageenyatti hojjetaa mootummaati rakkoon qabu waan fedhe hojiitti kenname oofachuu qabaadha naa qabaatu nuti hoo hagamta akka hubataa jirra waan deemutti jiru kana yaada jedhuufin waan kana kaase jechuudha kanaafu yaa jara keenya qabsoon Oromoo irratti baname namni hedduun qabsoo yeroo jedhamu akka macal jedhanii karaa gubbaatti si ajjeesuu qofa laaltaa Oromoon qabsoo hedduudha qabsoon hedduu karaa hedduun kan Oromoo irratti baname yoo nuti hin beekin laaftumatti boolla keessa nu galchuu danda'an jechuudha Hacaaluus diqqeessanii ilma gandaa godhuu barbaadanii Hacaaluun an Oromoof qaaliidha jedhe malee an gadda kiyyaaf qaaliidha hin jenne ilma gandaati illee miti Hacaaluun ilma gandaati illee miti an Oromoof qaalii jedhee himateeti waan jiru lafa kaaheeti jechuudha kan inni deeme haasa'uma isaa san irraa hubachuun ni danda'ama namni namaa himuun barbaachisu bara intervuuma isaa san dhageeffachuudha lakkina irratti duulame Oromoon akkana barfeerroo bittaa jedhee dhaqeeqaa ture hin jenne ani qaaliidha sabni kiyya waan fedhe yoo naan jedhesi an bakkuma san jira kan Oromooti ammayyuu Oromoof qaaliidha ka paartiitii miti jedhe deebisaa kenne kanaafuu yaada namoota didiqqaadhaa laallee akka gartee waa hin gandummaatiin Oromoo addaan cicciruu akka isaan barbaadan kana fedhii akka hin guunneef of eeggachuu qabna isin jechuu barbaada Fayyisaa qeequufi miti beekee Fayyisaan yeroo isaateetti nama gartee Oromoodhaaf illee waan guddoota akka beekumtii qabu nama gartee fakkeenyaaf fiigichaan nama siyaasaa osoo hin taane inni fiigichaan yeroo san beekumtii guddaa bakka gartee addunyaan itti ija kan tutti Oromoodhaaf gaafa TPLF cabsuu irratti gahee guddoo taphatee jira Oromoodhaaf dhugaadha gaaf san taphatee amman tan ammoo hojii isa kenname hojii biraa hojii Oromoo addaan qoqqooduuti nuti hoo daawwattoonni maal argaa jirraadha isa qofaa miti namoota hedduu nama gurguddaa jennu nama siyaasaa akka dur jaalannu hedduu argaa jirra amma maqaan dhooyinu haa ta'uuti garuu
kanaafuu of eeggachuu qabna isin jechuu barbaadeeti dhimma ijoollee Suudiiti inni biraa jechuudha mucaan kun fakkeenyaaf TikTok irratti waa'ee shurxaan meenatti haa dhuftu bakka jiru kana meena haa qabdu meena asaa dhuftu maal ka jedhu waraabeeti uf gadhiise ijoolleen hedduun fakkeenyaaf amma naannawa gaara maal jettanii afaan Arabaatiin jabala jettanii gaarota gartee gammoojjii naannawa namni hin jirre fakkeenyaaf bakka gartee wanta keessa taa'anii uf waraabaniiti mul'isaa jiru jechuudha waan kana jalqabarraa mul'ataa ture waan kana argeetiin jira jechuudha waan kana dogongora guddaadha ijoolleen teenya of eeggachuu qabdan isin jechuu barbaadeeti warri lookshina isaanii harkaa qaba biyya Suudii guddoo sanii miti jechuudha biyya teknooloojii guddoo qabdu san Eeshiyaa keessaa biyya teknooloojii guddaadhaan sochootuudha Suudiin jechuudha biyya keenya keessattuu iyyuu fakkeenyaaf dhiheenya kana akkuma isinuu yaadatta waa'ee amma Tigraay kana wal qabatee fakkeenyaaf kan gaara keessatti hojjetame lookshinaan irra gahamee miidiyaan addunyaa gabaasaa ture jechuudha namoota jumlaan ajjeesanii qilee keessatti darbamu wannan fakkeenya kana isin kaaseef maal inni biyya keenya ka teknooloojiin isii dadhabaa sanuu jechuudha lookshinaan irra gahanii jechuudha garuu Suudii keessa namni taraan akkanaa fi sihii kunillee moobaayila isaa irratti lookshina eeriyaa tokko laaftutti argachuu ni danda'a jechuudha ati bakka of dhooyteen bakka kana jira mucaan sun bakka kana jiraadha kan inni jedhe jechuudha ufuu waraabdeetiin akkana jiraan jedhin dhagaa jala ciisaa jiraachuu keessa waraabdee uf gadhiisuun sirrii miti jechuudha ofirratti qabsaa'utti jirtan tarii ijoolleen quuftuudhaan akkasiisa yoo jiraatte ammoo ijoolleen nagayaa bakka akkasiisan irraa fagaachuu qabdan jedheeti yaada lookshinaan namni sadarkaa mootummaatii fi amma namni gariin shurxaa Suudii jedha shurxaa miti dubbiin waan mootummaadhaan labsamee mootummaan godhaa jirudha wanni waan laafaa isinitti hin fakkaatin wanni kun haga furmaata argatu nuti wanni godhuu qabnu addunyatti iyyuudha addunyatti yoo iyyine addunyaan hin dhaabsifti kuni inuu shakkina nutu laaffate oromotu ajandaan nuti heddumaate natti fakkaata nutu laaffate malee osoo nuti addunyatti iyyinee waan kan addunyaatti beeksifne addunyaan Suudii dhaabsisuu ni dandeessi an haga mootummaa Suudiititti mootummaa Suudii jedhamti mootummaa Itoophiyaa haga jedhan kana addunyatti yoo iyyame addunyaan dhaabsisuu ni dandeessi keessattuu beeki akka dhagayetti kaa uummata Itoophiyaa qofarratti kan xiyyeeffatame jechuudha kanaafuu wanni kun kataraa kanaa kun addatti zarii keessa maraxamee jechuudha uummata Itoophiyaa qofarratti waan ta'eef addunyaan ni dhaabsifti jechuudha nuti wanni godhuu qabnu addunyatti iyyuu qabna hayyoota keenya callisee hayyoonni keenya callisuun qaban community addunyaa irra bakka jiru hunda iyyannoo karaa addunyaatitti gara dhaabbata mirga ilma namaatitti UNHCR Human Rights wantoota garaagaraa keessatti iyyannoo galfachuun nutillee haga dandeenye miidiyaa kanarratti iyyuu qabnaadha ijoollee Suudii kanaaf jechuudha kana ala immoo ijoolleen Suudii jirtan bakka akkanaa jiran kun akka jireenya akkanaa keessa jirra maalidha namni yeroo irraa kana dhugaa dubbachuuf TikTok fa'aa irratti jechuudha filoomaa fi laayikii barbaacha layni isaan hin seenin jiru namoonni tokko fa'aa dhugaa rabbii nama ajaa'ibsiisan amma ijoolleen garii nama dhugaa dubbachuu fi TikTok irratti bakka filooma barbaada achirratti of maxxansan mee maali faayidaan isaa rakkoon takka dhufteemi mataan gad jedhanii bira dabruudha waan san akkamitti jala dabraa irratti xiyyeeffatuudha malee TikTok filoo barbaadaa fi haala keessa jiran dhugaadha oromoodhaan bakka akkana rakkoo akkana keessa jiran birmadhaan sirriidha garuu wanni kun akka hordofamu beeka bakka isin jirtan akka gartee abbaan barbaade akka beekuu danda'u beeka shurxaa warra biyya bulchuutti jiru mootummaa biyyattiiti miti namnummaan taraan tokkolleen beekuu ni danda'a jechuudha waan kana lookshiin biyyattii guutumaa guututti biyyi isaanii isaan harka jirti baadiyyaadhaan quban qaban dhagaa keessa niitoorkiin asin jiru maal jettee afaan kiyyan beekan wantoota garaagaraa akkas jettee hin yaadin fakkeenyaa fi hatta laayina isin harkaa qabdan suni kan biyya saniiti eenyutu itti fayyadamutti jira laayina kana nama lammii biyya kamiitu itti fayyadamutti jira hunda isaa takka takkatti harkaa qabanii jechuudha laayina ati ittiin uf waraabdee achi keessaa yookiin akkana jettee achi keessaa ittiin mul'attu kana hunda isaa isaan harkaa qabanii jechuudha kanaafuu of eeggannoo akkasii godhuu qabdanii uummata keenya akka Suudiitiif ammoo hayyoonni keenya callisuu hin qabdan sagalee tahuu fi qabna isin jechuu barbaada ani Abduu Moobaayil Abdiraay hanga qophii biraatiin waliin deebinutti nagayaan naa tura